Ashamaa akka funee daawwattootaa fi hordoftoota Keelloo Miidiyaa guyyaa har'aa kana keessummaa qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya guyyaa har'aas gorsaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa fi dhimmoota waraana bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana keessatti sochii maalii irratti argamu kan jedhu akkasumallee tibba kanammoo kan dubbatamaatii jiru waraanni bilisummaa Oromoo qaama biltsiginnaa wajjin mariitti seenuudhaa fi waan hundumtuu xumurame kan jedhutu dubbatama. Inni kun dhugaadha isa jedhu waan waliin dubbannuu fi turtii nu waliin taasisaas niin jennaa qophii kana qindeessuun simbiraan kan ga'u ammooniif badhaasaati turtii gaarii. Hayyee jalqaba irratti gaa'eyyamamaa ta'uudhaan gara keenyatti waan dhiyaataniif guddaa galatoomaan jedha. Haa ta'u fayyaa ta'e mooneet akkasumas Keelloo Miidiyaa dhimma Oromoo jala buutanii gabaasuu dhimmoota afaan faajjii uumuu danda'an uummataaf qulqulleessuudhaa fi tattaafachuu keessanii fi jabaadhaan isiniin jedha. Galatoomaa isinillee abeeruu keessaniif. Hayyee mee egaa tibba kanammoo kan hedduu dubbatamaatii jiru waraanni bilisummaa Oromoo Dr. Abiy waliin gara Ugaandaatti imaluudhaan marii nagaa yookiis gara nagaa biyyattiin itti dhuftutti mari'achuuf waliin ta'anii mariitti jiru jedhama. Inni kun irra jireessaan odeeffamaa jira jechuudha. Mee dhugumatti waraanni bilisummaa Oromoo marii kanatti seenee jira? Lakki mooneet waan marii jedhamu paartii biltsiginnaa yookiin Abiy Ahmed waliin godhame tokkolleen hin jiru jechuudha. Sababa maaliif wanti kun akka haasahamu namaa hin galu garuu tilmaamuun hin danda'ama jechuudha. Dr. Abiy Ahmed yeroo ammaa kana uummata Oromoo bakkayyuu akka nam-tokkeettis akkammoo gartee gurmuutti akka hawaasaattis ajjeesuu jira jechuudha. Kuni ka gartee Abuunaa Gindabaratitti mul'atu, ka Adaa Bargaatti mul'ate, ka warra Jaarsootti mul'ate, Gujii keessatti ka deemaa jiru, Wallagga keessatti ka deemaa jiru. Kun hundi isaatu uummata Oromoo akka Oromootti kabajuu dadhabuu, eenyummaa isaa fudhachuu fi dadhabuudhaani ajjeechaa hamtuu gaggeessaa jira. Gaaffii siyaasaa Oromoon gaafachaa jiru kana deebisuudhaaf fedhii hin qabu. Inumaayyuu mirgoota xixiqqoo kana dura deebifamanii turani of duuba deebisuudhaaf qaama hojjetu waan ta'eef qaama kana waliin taa'anii haasa'uun hin danda'amu jechuudha. Amma han inni itti jiru gaaffii uummanni isa gaafachaa jiru yakka ofiisaa dalagaa jiru kana hunda haguuggachuudhaaf jecha waraana bilisummaa Oromoo waliin haasa'uuf deema Abiyyi nama nagaadha jechisiisuuf tattaafachuu malan jechuudha. Kanaaf gama tokkoon kan nuti shakkinu Abiyyitti mataansaa akkuma agartee bara Mallasaa gaafa rakkoo keessa galuu abaa'oo waliin haasaa gaafa jedhu uummanni finciluudhaa fi qoqophaa'e of duuba gaafa deebi'u agarta. Achumaan fixachuu jiru jedhee afaan faajjii keessa seenaa jechuudha. Tarii tooftaa kana ta'uu mala. Inni lammataa immoo warri Abiyyi waliin hojjechaa jiran gartee uummanni Oromoo maaf callisaa jirtanii uummanni dhumaa jira. Uummata dhumaa jiru kana maaf callistanii ilaaltu? Akkamiin nama uummata akka kanaan fixaa jiru waliin hojjechuu jirra jettanii ibsuu dandeessu jedhamee gaafa gaafatamu lakki hunduma Oromootu Abiyyi waliin hojjeta. Abiyyis waraana bilisummaa Oromoo waliin mari'achuu jira isa jedhu calaqqisiisuuf jecha bifa sanaan uummata fudhachiisuudhaaf jecha haasa'uudhaan malu jechuudha. Malee haala amma keessa jirru keessatti haala uummanni Oromoo dhumaa jiru keessatti, haala lolli nurratti labsamee jiru keessatti, haala uummata keenya irratti lolli labsamee sanyiin duguuggaa gaggeeffamaa jiru keessatti nama kana waliin haasa'uun harka ofiitiin dhiiga laaqqachuu waan taateef isa waliin haasa'uun hin jiru. Haasofna yoo jedhame ka jalqaba godhamuudhaa qabu jennee 1, 2, 3, 4 jennee tarreessinee lafa keenya irra akka haal dureetti jechuudha. Sana keessaa tokko uummata keenya nagaa uummata ajjeesuu sana dhaabi. Lola kana dhaabi. Humna halagaa waraana Oromiyaa keessatti bobbaafamee jiru kana baasi.
otoo uummanni du'u ajjeefamu nuti sababa si waliin teenye haasa'uu hin qabnu. Kanaaf ammoo jalqaba yoo waraana gartee uummata ajjeesu jiru kana baaste uummanni nagaa argate bilisummaa qabaate yaada isaa ibsachuudhaan danda'e mariin godhamuu ni danda'a. Sanaa ala garuu ka gartee ka uummata irratti yakka hojjetaa jiru waliin teessee haasa'uun gama seeraanis siyaasaanis seenaanis nama gaafachiisa. Mooraalirree sirrii miti jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo qaama gartee Abiy Ahmed bobbaase tokko waliinuu takkaa wal argee hin beeku haasaas hin jiru. Yoo haasa'uun barbaachise haaldureen sun hundi yoo guutame ifaa ifatti uummata keenyatti labsinee haasofna. Eenyu akka gidduu keenya jiru labsinee haasofna. Waan irratti mari'anne hunda isaayyuu uummata keenyatti ibsaa haasofna malee waan gola keessatti haasofni tokkollee akka hin jiraanne uummanni keenya hubachuudhaa qabaa jechuudha. Hayyee meegaa gama biraatiin immoo lolli akkuma biyyattiitti gama kaabaatiin dhagahamaati ture akka waan qabbanaa'ee taasifamaa ture jechuudha. TPLF fi Biltsiginnaa gidduu kan jiru waan sanaatiin wal qabsiisamee kan waraana bilisummaa Oromoo kan kaka'utu jira. Innis waraanni bilisummaa Oromoo hirkattummaa TPLFtiin socho'aa jira. Kanaatiif TPLF immoo humna karaa tokkoon yoo dadhabaa ta'e malee ofitti fudhattee wajjin hin hojjettu kan jedhamutu dubbatama. Dhugumatti immoo waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa sochii inni taasisaa jiru sochii hirkattummaa TPLF jalatti ta'edha moo of danda'edha kan inni adeemaati jiru kanneen kana jedhaniif deebii akkamiidha kan qabdan? Gaariidha. Waan sadii ijoo kaaste amma gaaffii kana keessatti tokkoffaa waraanni gara kaabaa qabbanaa'aa jira ka jedhu. Lammataa waraanni bilisummaa Oromoo laafaadha ka jedhu. Sadaffaa immoo waraanni bilisummaa Oromoo hirkataadha ka jedhudhatu afarfamaa. Kun akkamiin ibsama ka jedhu na gaafatte jechuudha. Tokkoffaa waraanni gama kaabaa jiru qabbanaa'ee kan jedhamu hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaa fi yeroodhaaf humanitarian aid yookiin immoo gargaarsa namoomaa argachuudhaa fi waan walitti haasahaa turantu ture jechuudha. Yawwaa walitti haasaan kana keessatti qaamni lamaanuu wal qopheessaa turan, of qopheessaa turan. Maaliif of qopheessaa turan? Lolaaf of qopheessaa turan. Humnooti lamaan kun yoo walirratti injifannoo goonfatan malee waan walitti araaraman hin fakkaatanii jechuudha. Kun immoo aadaan impaayerrii sanaallee ni dirqa. Haalli qabatamaa har'a lafarra jiru sunillee waan mul'isu qabaa jechuudha. Maaliif? Abiy Ahmed waan barbaadu qaba. TPLF waan barbaadu qaba. Uummanni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo waan barbaadu qaba. Sabaaf sablammooti waan barbaadan qabu jechuudha. Amma humnooti sabaaf sablammootaa TPLF waliin wal ta'ee ilaalchi siyaasaa kan mirga hiree murteeffannaa sabootaa kabajuu jedhu waliin walitti kalaa. Kanaafi walitti dhufuun jira jechuudha. Sababni inni guddaa walitti dhufneefi waan walii kabajnutu jiraaf walitti dhufne jechuudha. Mirga hiree murteeffannaa sabaaf sablammootaa sanatu walitti nu fida. Lammata diina akka gartee seexanaatti uummata keenya fixaa qalaa gubaa jirutu nu dura jira jechuudha. Sun uummattoota hundaaf diinadha. Kanaaf ka'uu qaba jennee amannaa jechuudha. Akeeka walitti nu fidetu jiraafidha. Walitti dhufne, walitti gurmoofne, waliif tumsa walii goone malee inni tokko isa kaaniif ergamuudhaaf miti jechuudha. Ergamaa fi ergaan hin jiru jechuudha. Namni hunduu walqixa. Qaamni gartee achi keessatti hammatamee jiru hundi walqixa mirga qabaa jechuudha. Walqixa caqasamaa jechuudha. Murtiis akkuma gartee dandeettii isaatti akkuma sagalee isaatti murteeffataa jechuudha. Uummanni Oromoo immoo uummata guddaa, uummata bal'aa waan ta'eef sagalee guddaadha qabaa jechuudha. Kanaafi tumsi godhame kuni hariiroo walqixxummaa irratti ka hundaa'e malee ka gartee olaantummaa isa tokko gadaantummaa isa kaanii qabu akka hin taane irratti deebinee ibsaa turre jechuudha. Tokkoffaa lolli hin dhaabbanne. Namuu itti wal qophaa'uu, itti wal qopheessuu jira. Ka qabbanaa'e fakkaate sababa haala walii aanjessuu yookiin immoo waan nyaataaf kana fakkaatan mijeeffachuudhaaf yeroo walirraa bitaa turanii jechuudha. Dhiyoo kana Eritiraatti waa walitti dhukaasaniin agarta.
nyaanni galuu dide jedhamee nyaanni immoo gaafa galuutu mul'ata. Daayinaamiksiin naannoo gara kaabaa jiru baay'ee walxaxaa ka gartee of dura ilaalludha jechuudha. Lolichi hin dhaabbanne ittuma jira. Inumaayyuu o'uu danda'a. Ganna kana waa hedduu ilaaluu dandeenya jechuudha. Lammeessoo waraanni bilisummaa Oromoo laafaadha. Warri jedhanis hundee hin qaban jechuudha. Maaliifidha waraanni bilisummaa Oromoo laafaadha jedhama? Bara gartee jireenya keenya hundaa keessatti akka yeroo ammaatti seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti waraanni bilisummaa Oromoo itti jabaate sagaleen isaallee addunyaa keessatti dhagahamte akka argamee dhagahamee hin beekne keessa jiramaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo beektaa ganna 3-4 duraa ganda tokko qabatee hin beeku jedhamee komatama. Ona tokko qabatee hin beeku jedhama. Har'a beeki magaalaaleen hedduun, onooti hedduun, zooniileen illee qaqqabamantu jiran jechuudha. Hojii keessatti yoo deemte, Wallaga keessatti yoo deemte, baadiyyaaleen gartee wannoo giddu galeessa keessa, shaggar keessa yoo deemte hundiyyuu bakkinni waraanni bilisummaa Oromoo hin qabanne hin jiru jechuudha. Giddu galeessa kana keessa waraana kana baasna jedhanii dadhabane jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo lolanii injifachuu hin dandeenye sadarkaa mootummaatti. Kuni jabina waraana bilisummaa Oromoo agarsiisa. Naamusni waraana bilisummaa qabu agam akka jabaa ta'e agarsiisa. Kana ka addunyaan daawwachaa jiru namni ijaa fi gurra hin qabne ka sammuunsaa jaame waraanni bilisummaa Oromoo laafaadha jedhee gaafa haasahu nama dhibaa jechuudha. Akeeka maaliif kana haasahaa Abiyyitu ergame moo isuma gartee dantaadhuma gartee dhuunfaasaaf jechadha kana haasa'asa jedhu namni xiinxaluu danda'utu jira malee waraanni bilisummaa Oromoo humna jabaa har'a Oromoon harkaa qabudha jechuudha. Ayyee yoo waraanni bilisummaa Oromoo har'a laafaa ta'e qaamni uummata Oromoodhaaf dhaabbatee dubbachuu danda'u qaamni jabaa eenyudha jennee wal gaafachuu dandeenya. Tokkoon agartu jechuudha. Namuu gola gola isaa taa'ee dhuma waa jechuurraa kan hafe akka waraana bilisummaa Oromootti qawwee qabatee lolee lolchiisee lafa qabatee yowwaa qabsoo bilisummaa Oromoo kana gaafa finiinsu qaamni agarre hin jiru jechuudha. Warri magaala keessaa hidhamanii mana hidhaa jiran wareegama guddaa warra baasaa jiranidha. Kabajaa guddaa ulfina guddaa qabnaaf. Ka kanarraa hafe namni mooralii waraanni bilisummaa Oromoo har'a laafaadha jedhee haasa'u jiraachuu hin danda'u jechuudha Oromoo keessattuu. Diinni immoo keessaa PP'n waraana bilisummaa Oromoo cabsuudhaa fi tattaafattee humnaan hin dandeenye bakka hundattuu rukutamtee injifatamuutti jirti. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo laafaadha jettee yoo haasofte dabuma ishee fi laafina ishee sana ittiin dhokfachuuf yoo taate malee hiikaa homa tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Inni kaani waraanni bilisummaa Oromoo hirkataadha. Eenyurratti hirkate boo? Waraanni bilisummaa Oromoo gaafa TPLF Finfinnee jala geessee deebitee hundattuu gartee imala gara Finfinnee ka jedhu akeeka sana qabatee ittuma fufaa ture jechuudha. Agaarraatti yoo waan namni Finfinnee jalaa ol deebi'u bakkuma sanarraa gaafa lolu agartaa jechuudha. Maal jechuun waraanni bilisummaa Oromoo karoora isaatiin lola of danda'aadha. Walabummaa qabaa jechuudha. Warri waraana bilisummaa Oromoodhaan hirkataa gochuudhaaf fedhan hawwii sanaa qaban ni jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo yoomiyyuu eenyuufuu hirkataa ta'uu hin danda'u. Ani inni irratti hirkachuu danda'u tokkittiin kaayyoo sabni kun itti kennate ka heerarraa fi sagantaa siyaasaarraa qabu sana qofaatu isa abboomaa jechuudha. Hirkattummaan illee hin jirtu. Jabinni waraana bilisummaa Oromoo qabullee har'a ka yeroo kamiyyuu olitti guddaa jabaadha. Waraanni gara kaabaa jirus laafeera dhaabbateera jechuu hin dandeenyu. Inumaayyuu of dura gartee lola jabaatti deemamu jirudha. Kanaaf uummanni Oromoo waraana isaa kana jabeeffachuu danda'ututti jira. Akka gartee diinni waraana kana xiqqeessitu miti sodaattee bakka galtu dhabdeeti wixxifachaa jirti. Warri immoo jallaan gartee Oromoo keessa jirani ka gartee gaafa sangaa ofii cabsanii iji gartee ormi immoo ija jaamsa jedhamu sana akka hin taane afaan isaanii eeggachuudha qabu. Dantaa dhuunfaa gartee waraana kana xiqqeessuurra argatan yoo jiraate taate sana akka biraatti haa guuttatan malee dhugaa lafarra jirtu dhoksuu awwaaluu akka hin dandeenye uummanni kun itti himuu itti jira jechuudha.
waraanni bilisummaa Oromoo hirkataadha warri jedhanis waraanni bilisummaa Oromoo hirkattummaa tokkollee hin qabu. Kaleessa qaama teeroristii namaan jedhutu gartee walqixa waliin teenyee dubbiin isin bara darbe balleessitanii gaaga'ama amma kanaadhaa fi isin afeere. Cubbuu kaleessaatu har'a sanyii duguggaa gartee uummata keessan irratti dhaqqabsiise. Kanaaf inni kaleessa hojjetame dogoggoradha. Kana quba qabaadha. Dogoggora akkasiin lammata hin deebi'ina har'atti akka toftaatti sirna Abiy Ahmed waliin kaasuudhaa fi gaafatama qabna. Sana booda immoo dhimma mirga hiree murteeffannaa saboota hundayyuu walqixa kabajuudhaa fi dirqama nutti jira isa jedhu sana walii amannee walii fudhanneetu walii tumsine malee tumsichis bifa walqixxummaa walabummaa jaarmiyaa tiksuun ta'e jabinnis akkuma siin jedhe sana jira. Waan maal maqaansa walabummaan hin jira, jabinni hin jira, hirkataas miti isa jedhu gadi jabeesseen himuu barbaada jechuudha. Hayyee mee inni kan biraan egaa dhimmuma waraana bilisummaa Oromoodhaan wal qabatee gungummiiwwan kakkaan qulqulleessineedhuma kan biraatti ce'uudhaa fi yeroo tokko egaa waraanni bilisummaa Oromoo yookiis mooraa qabsoo amma bilisummaadhaaf taasifamaa jiru kana keessatti al tokko dhageettii dhumtuu wal dhageettiin quba wal qabiinsiyyuu hin jiru. Kan ammoo kan fide siyaasaanii dadhabinatu jira yookiis gama siyaasaatiin hooggansa hin qabanii waraanni waraanuma qofaatiin adeemuu qaba ture rakkoowwan gurguddaan akka dhalatanii fi maddii ijoonsaa isa kana jedhanii kanneen kaasan jiru. Isin isa kanatti gama keessaniin akkamittiin hubattu uummanni akkamitti isa kana hubachuudhaa qabu? Gaariidha. Siyaasi Oromoo beekamaadha. Mirga hiree murteeffannaa saba Oromoo kabachiisuudhaaf sana guutummaatti fiixa baasuu akka ta'e waan lafa taa'e jira. Kun immoo waan waliigaltee idil addunyaa yookiin Universal Convention keessa jiru sana. Kana waraanni bilisummaa Oromoo jalqaba yowwaa miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'uu waan baratu. Siyaasni maalidha? Waraanni bilisummaa Oromoo siyaasa hojjechaa hin jiru gaafa jedhamu maal jechuudha? Warri immoo siyaasa beekna jedhan kun maadha beeku isa jedhu gadi fageessanii ilaaluutu nutti jira jechuudha. Har'atti abbaa fedhe yoo gaafatte eenyuunu yoo jette miseensa waraana bilisummaa Oromoo tokkoo fi ani hayyuu siyaasaadhaa qaama ofiin jedhu tokko wal cinaa qabafittee otoo gaaffiif deebii gootee fi eenyutu irra dandeettii siyaasaa qaba isa jedhu atuu madaaluu ni dandeessaa jedhu. Garuu wanti kun maaliif afarfamaa maaliif haasahamaa inni jedhu ifaadha jechuudha. Namni hedduun otoo mootummaa hin ta'iini akka mootummaatti of ilaala. Qaamni akka mootummaatti of ilaalu immoo irra hedduun isaa waraana bilisummaa Oromoo har'a dirree jiru kuni akka gartee dandeettii siyaasaa hin qabnee fi hojiinsaa qarabaadhuma qawwee harkisuu qofaatti ilaalaa jechuudha. Kun dogoggora guddaadha jechuudha. Maaliif? Waraanni bilisummaa Oromoo jalqaba dammaqinsa siyaasaa sababa qabuufidha. Gaaffii siyaasaa gaafatee sun karaa nagaa deebisamuu fi hanqannaanidha. Qawwee kaasee lolachaa jira. Meeshaan kuni meeshaa ittiin gaaffii siyaasaa isaa deebifatudha malee qaamni waraana bilisummaa Oromoo keessa jiru kuni wattaaddara miti beekta. Qaxaramee ilitiin isa walitti isa fidee maadha beeksisa baasee mindaa kaffalee fi isa bobbaasee tokkollee hin jiru. Hayyuu siyaasaatu gaaffii gaafatee deebii dhabnaan qawwee kaasee jedhu. Waraanni bilisummaa Oromoo akka gartee dhimma siyaasaatti yoo kaastu beekaa siyaasaati jechuudha. Beekumsa siyaasaa isaatu isa fuudhee bosonatti isa galchee. Beekumsa siyaasaa isaatu qawwee isa kaasisee jechuudha. Warri dammaqinsa siyaasaa hin qabne ka gaaffiin siyaasaa saba Oromoo karaa nagaa yookiin filannoo siyaasaa qofaatiin deebitii jedhan hundi isaaniiyyuu qawwee lafa kaahaniiti filannoodhaan moohannaa jedhanii tattaafatanii dadhabanii jechuudha. Eenyutu hayyuu siyaasaadhaa kanarraa hubachuu dandeessa.
keessa. Gaaffiin saba Oromoo otoo humna hin ta'in, otoo hin hidhatiin, akka gartee Oromuu beektaa mekaanaayizdi hidhateeti gaaffii gartee siyaasaa sabni Oromoo qabu irra ejjechuudhaaf tattaafata. Sana yoo humnaan ofirraa hin ittisiin gaaffii siyaasaa saba Oromoo deebisuu jechuun kijiba hin danda'amu jechuudha. Addunyaan humnatti amanti. Humna taate jabaatte biyyi kun kan kooti. Gaaffiin siyaasaa koo kanadha. Kanaaf immoo anatu irree kootiin fudhata jettee yoo itti hin deemin kadhaadhaan waan argattu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Warri siyaasaa hin beeku waraanni bilisummaa Oromoo jedhanii haasa'anii isaantu siyaasa hin beekan. CV qopheeffatanii Abiy jala deemanii Abiyyiin gorsanii waan gaaffii saba Oromoo deebisuu danda'an itti fakkaata. Sabni Oromoo saba guddaa kadhattee saba Oromoo quubsuu hin dandeessu. Beektaa maatiin guddaa uummanni guddaa kuni yoo humna isaatiin irree isaatiin mirga isaa kabachiifate malee jilbeeffatee sabni bicuu saba amma kanaa hunda gartee nyaataa fi mirgaafama kennuufiif dandeettii saamlee ittiin qabu jechuudha. Kanaaf sabni Oromoo inni guddichi kun humna isaatiin mirga isaa goonfatee biyya isaa goonfatee saboota bicuudhaa fi waa qooduu fi mooral yookiin immoo haamilee itti qabu dandeettii itti qabu saba Oromoo kanadha jechuudha. Kana kan hubate waraana bilisummaa Oromoo callaa warri kaanii saba bicuu fi warra gartee warra bicuudhaa fi ergamaa ture sana jala deemee gaaffii saba Oromoo deebisuu nan danda'a jedhee amanaa sun dogoggora guddaa. Maal siin jechuu fi yowwaa akka mootummaatti yaaddu kan waraana hoogganuudhaa qabu siviiliidhaa jettee yaaddudha. Kun immoo gartee barnoota bara dheeraa kan warra Giriik irraa jalqabe Pileetoon lafa kaahee yowwaa biyyi tokko ijaaramu gaafa biyyi ijaaramu jechuudha. Unkaan yookiin immoo division of labor yookiin immoo akkatti hojiin olii qoodamu warra biyya bulchu beektota hayyoota siyaasaa warra immoo biyya tiksu waraana biyyaa warra immoo oomishanii uummata kana sooru warra waa oomishan jedhee gargar qoodee ture. Har'a waraana bilisummaa Oromoo gaafa laaltu gaafa wannoo qabsaawaa bilisummaa taatu falmataa bilisummaa taatu kwaalitii sadansaayyuu al takkaatti goonfachuu danda'u sitti jira jechuudha. Maaliif? Jalqaba gaaffii siyaasaa qaba. Gaaffii siyaasaa sanatu qawweessi kaasise. Jiraachuudhaaf immoo yoo oomishuun si barbaachise qotuun sitti jiraateen qottaa jechuudha. Lakki namoota naa qotantu bakka biraa jiraa jettee waa produce gochuu hin dandeessu jechuudha. Lakki nama naa yaadutu bakka kana jiraa kanaaf ani qawweedhumaan harkisee dhukaasaa waa'ee siyaasaa isaaniitti hin dhiifadha jechuu hin dandeessu. Lakki ani nan yaadaa kanaafi qaamni immoo naa waraanu bakka biraa jiraa jettee yaada kee sana diinni dhufee si keessatti ajjeesuutu itti hin jiru jechuudha. Diinni yaada kee waan sodaatuu fi siin ajjeesee yaada kee dhabamsiisuu barbaada. Kanaaf falmataa bilisummaa gaafa taatu loluu danda'uudhaa qabda, siyaasa beekuudhaa qabda, waan si barbaachisu guuttachuu jiraachuu danda'u sitti jiraa jechuudha. Warri qabsoo keessan beekne waan falmataan bilisummaa tokko guuttachuu qabu waan hin beekneef jecha anatu bakka kanaa siyaasa hoogganuu qaba waraanni immoo achi taa'ee haa waraanu. Waraanni hidhannoo siyaasaa hin qabne maaliif lubbuu isaa kenna? Hin fakkaatu jechuudha. Mee ilaali qabsoo warra biyya kaanii yookiin immoo naannolee kaanii. Warri siyaasa hoogganu bakka waraanaa sana taa'aniiti siyaasa hoogganu jechuudha. Rakkoo amma yoo warra Tigraay ilaalte gaafa Abiyyi fa'aa itti duulanii Maqalee qabatanii warri siyaasa hoogganan hundi isaaniiyyuu waraana jijjiiramanii dirree bahanii siyaasa sanaan qawwee hoogganaa bahanii. Siyaasis hoogganaan siyaasaa fi hoogganaan waraanaa bakka tokko jira jechuudha. Waan siyaasaa nu hoogganaa biyya diyaasporaatii nuti immoo asii waraanaa lola nuti qawwee harkisuu qofaadha beeknaa hin jenne jechuudha.
warri diaasporaa waan irratti nu hojjettan horii walitti nuu qabaa. Alagaa waliin wal quunnamaa. Ka siyaasas hoogganu nuu, ka waraanas gaggeessu nuu, ammoo bakka bu'aas hin godhanne jechuu ni danda'u. Dabratsiyoon fa'aa fi Tsaadiqaan fa'aa siyaasa wallaalanii yookiin immoo qaama gartee dhimma siyaasaa isaan hoogganuuf diaasporaa keessa kaahataniitidha waa gaggeessaa jiran miti jechuudha. Yoo gartee dhimma adda bilisummaa Oromoos ilaalte hoogganooti siyaasaa dur dirreedhuma turan. Dirreerraa hooggana siyaasaa ta'anii waraana ajajaa ba'anii. Har'a gaafa isaan magaala keessa galan yookiin immoo diaasporaa ta'an seerri sun hin jijjiiramu. Seerri nama tokko irratti hirkatee hin tolfamu jechuudha. Heerri ka tolfamu hawaasaaf tolfama. It is a principle. Waan itti masakamanidha jechuudha. Dhaloonni haaraa dhufus dirreerraa yoo qabsoo kana hooggane sirriidha jechuudha. Sababa namni jijjiirameef namni suni battala jijjiirateef jecha akeekni sun hin jijjiiramuu jechuudha. Kanaaf waan beekumsa siyaasaa fi waraana jedhanii gargar baasuudhaaf tattaafatan kun dogoggoraa jechuudha. Ittiin sii dabala. Amma beektaa faashinii goblaa siyaasaa fi goblaa waraanaa jedhan tokkotu jira. Goblaan qobaasaa bararuu hin danda'u. Hin kaatu goblaan qobaasaa qaamatu jiraachuutu jira. Simbiratu jiraachuutu jira jechuudha. Qaamni sun yoo baate goblaa kana sochoose qofaadha. Goblaan lamaan kun hojjeta jechuudha. Laali bara 2006 keessa jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo keessatti waan dhalatetu ture. Murna wayiitu gartee adda bilisummaa Oromoo keessatti Mallasaa waliin araaramuu barbaadatu. Murni kuni gaafa Kamaal Galchuufaa adda bilisummaa Oromootti dabalaman gara Eritiriyaa bahani. Baay'ee gaddani hin tollee jechuudha. Maaliifi otoo isaanii Mallasaa waliin araaramuuf kadhaatti jiraniiti qaamni waraana Mallasaanii gartee ijaaree bobbaase sun cabsatee gaafa dhufu Oromoodhaaf kabaasu waraanadha se jedhu kan mul'ise ture jechuudha. Gaaf sana karaa siyaasaa yookiin immoo araara Mallasaa waliin godhachuudhaaf deemnu suni akka nu jalaan bufanne goblaa siyaasaadhaa fi goblaa waraanaa jennee yoo deemne ni baasa. Foormulaa akka gartee Ireland, Sinn Féinii fi IRA sanaan deemuu qabna jedhaniiti walgahii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo qabu irratti fidanii jechuudha. Gaafa sana heeratu cabe sirrii miti. Dhaaba kana bakka lamatti baqaqsuu deemtani jennee wal dura dhaabbanne jechuudha. Sana booda staaf waraanaa dhaabani. Kamaal Galchuufaa staaf waraanaa sun akka gaggeessu godhamuun suni deemee 2008 irratti baqaqiinsa fidee jechuudha. Waa'ee goblaa waraanaaf siyaasaan si haasa'a. Amma gaafa 2018 gahu foormulaadhuma sana sababa gara biyyaatti galanii foormulaadhuma sana butatanii nuti goblaa siyaasaati akka Sinn Féinii paarlaamaa keessa galleeti falminaa inni irraa immoo goblaa waraanaa haa ta'u jedhanii jechuudha. Kun in principle ofiif haala aanjeffachuudha malee qabsoo sanaaf yaaduu miti jechuudha. Namni siyaasa hin beekne waraana hoogganuu hin danda'u. Namni waraana hin beekne siyaasa hoogganuu hin danda'u. Keessaa'uu biyya hin ijaaramne keessa, biyya walabummaa hin qabne keessatti, biyya uummata bilisummaa hin qabne keessatti waraanni nu baasa, humna ta'uu nu baasa gaafa jettu waraanummaa fi siyaasni waliin jiraachuutu itti jira. Gargar baasta taanaani waraana malee siyaasi qobaasaatiin dabummaa dabeessadha. Namni siyaasa malee waraana hin baasu jechuudha. Namni immoo siyaasa tombeekiin waraana qofaa immoo jabdummaa. Goonni gartee falmataan bilisummaa kwaalitii lamaan kana walitti qabatee yoo oofe qofaadha galmaan gahaa jechuudha. Kanaafi waraanni bilisummaa Oromoo siyaasa beeka. Waan siyaasa beekee fi bara 2018 hayyoonni siyaasaa kan jedhaman hundi isaanii gaafa dacha'anii Abiyyii fi harka dhawaa turanii didee jechuudha. Maaliif beekumsa siyaasaa qaba? Waan akeekkate of dura maal akka galmaan gahachuudhaaf beeku waan beekuufi jechuudha.
gootummaa qaba, waraana harkaa qaba, humna Oromoo humna jijjiiruudhaa fi tattaafachuu ture jechuudha. Sanatu har'a mul'ate. Har'a beektaa warri gaaf sanaa siyaasa jedhee Abiyyi farka dhahaa ture. Har'a deebihee waraana bilisummaa Oromooni siyaasan beeku, siyaasaan laafaadha. Kanaaf siyaasan hojjedhaafi jedheeti haasaa jira. Moraalii maaliin? Waanuma kaleessa ta'e, engadda ta'e namatu irraanfata. Waraana bilisummaa Oromootu irraanfata, uummata Oromootu irraanfata. Yoo danda'an karuma kallattii qaban sanarra jabaa jiru. Yoo dadhabanoo kaleessa karaa dogoggoraa filanne dhiifamaa jedhanii uummatatti haasa'u, waraana bilisummaa Oromoo deeggaruu, gargaaruu, qajeelfama waraanni bilisummaa Oromoo dirreerraa hooggana addi bilisummaa Oromoo dirreerraa kennu sana fudhatanii hojiitti hiikuutu faladhaa malee waraanni bilisummaa Oromoo siyaasan beekuu yookiin immoo siyaasa hojjechaa hin jiruuni waan odeessa yookiin oduu sirrii miti. Ammoo dhimmi siyaasaa akka gahaatti waraana bilisummaa Oromoo keessatti hojjetamee hin jiru. Inni jedhu yoo ta'e sababa qaba, waraan keessa jira, lolatu deemaa jira. Qaamni dhimma siyaasaa kana hojjetu xiqqoo waraanaan lolaan qabamu jalqaba sarvaayiv gochuusitti jira. Jireenya kee giteessitee mirkaneessitee boodadha waan siyaasaatti jabaata. Har'ayyuu taanaan immoo waraanni bilisummaa Oromoo onnee uummataa fi qalbii uummata Oromoo keessa jiraachuunsa sababa siyaasisaa bilchaataa ta'eef uummata biratti fudhatama qabuuf jechuudha. Addunyaa biratti beekamuunsa sababa siyaasa hojjeteef malee calliseedhuma lafarraa hin dhufne. Sababuma gartee qawwee dhukaaseefidha namni isa caqasaa jira jechuudha. Kanaaf waraana bilisummaa Oromoo siyaasa kana dura hojjetamuu olitti hojii hojjetee qalbii uummata Oromoo, onnee uummata Oromoo keessallee jira. Sadarkaa idil addunyaattis haalli inni irra jiru, beekamtiin inni qabaachaa jiru, ka durii irra daran caalaadha. Lafarrattis qawwee dhukaasuuf lafa dhuunfachuu irratti dandeettiin inni qabu, ka durii caalaa daran guddaadha. Warri har'a komatan of ilaalanii komatan yoo taate malee akka waliigalaatti qabsoo sabichaa yoo ilaalani sadarkaa guddinaarra jirra. Borus ni guddanna isa jedhu dubbachuun barbaada jechuudha. Hayyee meeqa gaaffii koo kan biraatti ennaan ce'umoo dhimma Keeniyaatiin kan wal qabatu yeroo darbe keessa guyyoottan muraasa dura waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa Keeniyaatti xalayaa barreessee jira. Xalayaa sanaanis lola waliinii biyya Itoophiyaa keessatti adeemsifamutti akka hin seenne kan akeekkachiisudha. Mee ka'umsi xalayaa sanaa maali? Gaariidha. Torbanoota darban keessa mootummaan Keeniyaa yookiin hoogganaan warra Keeniyaa keessaa tokko naannoo Marsaabeet kaawuntii keessatti rakkooleetu dhalate. Kanaaf ni guddaa naannoo sanatti waan jedhan ifaan dubbatanii humna gartee gara sanaatti bobbaasuu akka karoora qaban guyyaa 30 fi opereeshiniin akkasii akka gaggeeffamu ibsanii turan jechuudha. Sanuma waliin wal qabatee sochii sana waliin wal qabateeti waan himametu jira. Achi keessatti maqaan waraana bilisummaa Oromoo dhahameera. Adda bilisummaa Oromoo jedhanii dhahanii jechuudha. Kanaaf waan isaan achi keessatti dhahanii walitti bu'iinsa waan yakka gartee qoricha waliin wal qabatu, waan meeshaa gurgurtaa bittaa waliin wal qabatu maqaa dhahaniiti. Maqaan keenya immoo duubarra dhufeera jechuudha. Kanaaf tokko waan sana keessaa nuti hin qabnu. Waan shororkeessummaa jedhamu, dhimma qorichaa waliin wal qabatee daldala jedhamu, dhimma meeshaa daldala waliin jedhamu kana waraanni bilisummaa Oromoo godhee hin beeku qulqulluu. Waraanni bilisummaa Oromoo falmataa bilisummaati malee waan isin jettan kana waliin hidhatu. Rakkoon akkasii yoo jiraate ka isin furachuudhaa qabdanidha ka jedhudha jechuudha. Itti aanee biyya Keeniyaan kuni bakka gartee uummanni Oromoo gaafa rakkoo itti baqatu. Gaafa gartee hacuuccaan itti guddatu bakka gartee itti baqatee irraa biyya sadaffaa barbaaddatu. Bu'aa qabaa jechuudha. Kana hariiroon gaarii uummata Oromoo fi mootummaa keenyaa gidduu jiru suni tikfamuu akka qabu waan ibsudha.
ummanni Oromoo gartee Booranaa Keenyaa keessa jiran illee lammummaadhaan achi keessa jiranii gartee obbolummaa waliin qabaachuu keenya sana waan agarsiisu mul'isu waan ta'eef nuti obbolootadha warra wal lolu warra wal waraanu miti. Abiy Ahmad garuu lola waliinii Itoophiyaa keessa deemaa jiru akka warra Eritiriyaa itti harkise isiniinis gara sanatti harkisuu barbaada. Kanaaf of eeggannoo gochuudha qabu. Wannoo lola waliinii biyya hambiraa keessa seenuuni uummata keenya asin gargaaru fayyadu mootummaa keenyaa asin gargaaru ka jedhudha jechuudha. Dhimma walabummaa biyya keessanii ilaalchise immoo nuti daangaa keessan keessaa hin jiru. Amma gartee gara daangaa keenya kabachiisna jettanii kabobbaatan yoo taate nuti achi keessa hin jirru biyya keenya keessa jirra Oromiyaatti jirra waan jedhu ibsu waan gartee nagaa naannoo kanatti fiduudhaa fi isin biyya nagaa mootummaa gartee hin baabsine ta'uun suni ollummaa gaarii fi hariiroo uummatoota waliin keenya gidduu jiru sana hin jabeessa hin gargaara. Waan ta'eefi dhimma gartee naannoo kana booressuu fi kana fakkaatan keessa yoo galuu baattan gaariidha. Waan akka akeekkachiisa yoo ta'u taane waan akka gorsaati nuti obbolaadha bara dheeraa waliin taane ollootadha. Kanaaf lola keessa seenuun isin gargaaru uummata keenyaas gargaaru ka jedhudha ibsaa jechuudha xalayaan walumaa galatti. Hayyee meegaa akkuma beekamu yeroo hedduus irra deddeebitiin kan caqasamu yoo jiraate mootummaan Itoophiyaa hariiroo Keeniyaa wajjin qabu kana jabeeffachuudhaaf hedduu carraaqqii yeroo inni godhu hin argama. Qondaalonni mootummaas immoo gara Keeniyaatti imaluudhaan tattaaffii adda addaadha kan isaan taasisan. Mootummaan Itoophiyaa bu'aa maalii irraa argachuuf kan inni qaama mootummaa Keeniyaa kana of harka galchachuudhaaf yaalii taasisu jettanii immoo laaltu? Gaariidha. Mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo gidduu hariiroon jirtu hariiroo lolaati. Kanaaf nu loluudhaaf biyyoota ollaa bira deemee waan hojjetu qaba. Mootummaa keenya, mootummaa South Sudan, mootummaa Sudan naannoodhuma gartee jiran kanatti warra Somaaleetti dhiyaatee waa hojjeta. Nutis immoo sana fashalsuudhaaf mootummoota kana quunnamnee lakki waan gartee mootummaan Itoophiyaa jechaa jiru kun kijiba dhara. Kanaaf waan inni lolatti isin harkisuudhaaf tattaafatu kun isin gargaaru, uummata keessan isin gargaaru. Hariiroo dinagdee gartee mootummaa Itoophiyaa waliin qabdan ni beekna. Waan bilbila bitachuu, hariiroo immoo gartee waan ibsaa kana waliigaltee qabaachuu isaanii beekna. Kuni mootummaa jigaa jiru waliinidha godhachaa jirtanii. Sana kabachiifachuun dantaa uummata keessaniiti, dantaa mootummaa keessaniiti. Ammoo sanaaf jecha mootummaa jigaa jiru kana waliin dhaabbattanii lola seenuun isinitti. Mootummaan hin darbaa. Uummanni immoo ilma jiraata bara baraan waliin jirta. Isa jedhudha jechuudha. Egaa qondaaloti mootummaa Abiy Ahmed bobbaasee gartee loltuu yookiin jeneraala waraanaa ambaasaadara godhee achitti muuduufis sababni isaanii guddaa uummatuma gartee keenya loluuf waraana keenya loluuf mootummaa warra Keeniyaa kan ammoo gara lolaatti harkisuuf lola waliinii ofii isaanii uumanii gaaffii sabaa deebisuu hanqachuudhaaf jecha aangoo isaanii tokkitti tiksuudhaaf jecha biyya goolanii biyyoota ollaa waraanatti harkisanii gooluudhaaf tattaafatan sana galmaan gahachuudhaafidha kana gochaa jiraattu bannaa jechuudha mootummaan Itoophiyaa. Nuti immoo lakki kun isin hin gargaaru lola kana keessa hin galiinaa yoo dandeessan dhimma nagaa irratti hojjedhaa. Warri isinitti bobba'an kun biyya keessan akkuma biyya isaanii jeeqan biyya keessan isin jalaa jeequudhaafidha. Of eeggannoon itti deemaa jenneen gorsinaan jechuudha. Hayyee egaa gama sochii waraana bilisummaa Oromootti ennaa deebinu immoo waraanni bilisummaa Oromoo guutummaa Oromiyaa keessatti sochii inni taasisaa jiru qabsichatti gudunfaa tolchuudhaaf hagam abdachiisaadhame. Gaariidha. Abdiin har'a uummanni Oromoo qabu tokkitti ni waraana bilisummaa Oromoo. Dhugaa dubbachuudhaaf gama kaabaa yoo ilaalte
warri Eritrea mechanized ta'anii amma funyaanitti hidhatanii loltuu kumoota dhibbaan lakkaawwatamu qopheeffatanii jiran. Warri Tigreen akkasi. Warri Finxaalayyiin Amaaraa akkatti qophaa'aa jiran argaa jirra. Uummata Oromoo balaa itti deemaa jiru kana ka irraa ittisuudhaa fi qophaa'aa jiru ammatti waraana bilisummaa Oromoo callaadha. Inni amma tattaaffiin waraanni bilisummaa Oromoo gochaa jiru kuni ka'umsa guddaadha. Ka'umsi kun immoo deemee humni gartee qaama kaabaa keessatti wal lolee wal injifatee wal daaressee booda gara kibbaa gaaf dhufu uummanni Oromoo of ittisuu sadarkaa danda'utti waraanni bilisummaa Oromoo jabaatee mul'achuu danda'u jira. Kanaaf uummanni Oromoo ka biyya alaa jiru sochii jalqabeera. Sochii dinagdeedhaan waraana bilisummaa Oromoo jabeessuu cimsuu. Waraanni bilisummaa Oromoo leenjii itti fufiinsaan gaggeessuutti jira. Waan guuttachuu qabu guuttachuu jira jechuudha. Kanaafi lolli Impaayera Itoophiyaa keessa deemaa jiru yeroo gabaabaa keessatti dhaamuu dhiisuu danda'a. Yeroo dheeraa fudhachuu danda'a. Garuu adeemsa kana keessatti uummata Oromoo fi haallan aanjawaa akkamiitu jira. Kana akkamiin itti dhimma bahuudhaa dandeenya. Waraanni bilisummaa Oromoo yoo maal godhe uummata kana rarraga injifannootti dhaqqabsiisuu danda'a. Uummanni Oromoo immoo yoo maal godhe waraana isaa kana humneessee jabeessee ittisa isaa godhachuu danda'a. Isa jedhu kana xiinxalatee itti bobbahuutti jira jechuudha. Egaa gaafa kana goonu waraanni bilisummaa Oromoo deeggarsa uummata isaa isa guddaa hin barbaada jechuudha. Qaama gartee uummata keessaa dhalatee bahe qaama lubbuu isaa tokkitti otoo hin qusatiin falmachuudhaaf jiru. Beekumsa isaa tokko otoo hin qusatiin falmachuudhaaf jiru. Leenjii waraanummaa fudhatee otoo hin qusatiidhaan itti bobbahee jiru kanadha jechuudha. Of durasi dargaggeessi hedduun itti bobbahuu danda'a. Kumoota dhibbaan loltuu jiru sana walgituu danda'uutu namatti jira. Meeshaa gubbaatti hidhatamee jiru sana guuttachuu danda'uutu namatti jira. Of ittisuuf jechuudha. Kanaafi qophii eegale sana jabeessee dhuma oluma guddifachuu jira jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti yoo rabbi jedhen guuttata of ittisuu sadarkaa sanatti isa geessisuudhaa fi tarkaanfatu jira jechuudha. Kana gaafa jennu qobaasaa waa godhaa miti. Uummanni Oromoo waliin hiriiruu danda'u, hubachuu ni danda'u itti jira. Waan qajeelfama achirraa kenname fudhachuu danda'utu jira. Namooti yookiin hayyooti beektoti deeggarsa beesisuu gochuutu jira. Irratti ololuu dhaabuu danda'utu jira. Waraana bilisummaa Oromoo qaama abdatamaa, qaama beekaa, qaama lubbuu kenne, qaama dafqaaf dhiiga isaa kennaa jiru ta'uu hubachuutu namatti jira. Deeggarsa beekumsaa fi teekinooloojii gochuu fi danda'utu jira. Qabeenyaan deeggaruutu jira. Humna ta'uudhaaf Oromoon yoo waraana bilisummaa Oromoo jabeessee sadarkaa jenne sanatti, sadarkaa diinni itti qophaa'aa jiru sanatti akka inni qophaa'u yoo hin gargaarre hin deeggarre yeroo dheeraa nuti fudhachuu mala. Kuni haqa hadhooftu liqimsinee fudhachuudhaaf qabnudha jechuudha. Waan hundisaayyuu gabaabbachuuf yookiin dheerachuudhaaf murteessaan hojii nuti hojjennu. Akkatti wal gurmeessinu, akkatti tokkoomnu, akkatti qabeenya keenya hiriirfannu, akkatti waraana bilisummaa Oromoo tokkoomee akka gara fuulduraa deemu gumaachinu. Beeki yoo uummanni yookiin immoo warri hayyooti ofiin jedhani waraana bilisummaa Oromoo qooduu keessa qooda qabaatani dhimma keenya of duuba harkisaa jechuudha. Yoo uummanni Oromoo qabeenya isaa xurree sirriidhaan sirnaan gartee gara waraana bilisummaa Oromoo waan qaqqabuudhaa qabuun qaqqabsiisu yoo taate, karaa faattafte yoo taate, kunis of duuba waan nu harkisuu hedduutu jira jechuudha. Kanaafi uummanni Oromoo marti, hayyooti marti an isaan gochuudhaa qaban beekumsa isaanii xurree jirtuun waraana bilisummaa Oromoo qaqqabsiisu, qabeenya jirtu xurree jirtuun sududaan waraana bilisummaa Oromoo qaqqabsiisu. Jaallan dirree jiran immoo qabeenyaa fi beekumsa isaan dhaqqabu ka ofii isaanii qaban waliin walitti qindeessanii uummata kana hiriirsanii qarree qeerroo hiriirsanii waraana hiriirsanii uummata hunda kana hiriirsanii yoo bobba'an yoo sosso'anii
beektaa meeshaa waraanaa guddaa jennu kanallee argachuun yeroonsaa fagoo hin taatu. Ijoolleen Oromoo PP keessa jirtu garaan boorahee jiru hedduutu jira jechuudha. Ka uummanni kun bifa kanaan ajjeefamuuni miidhamuuni ka itti dhagahamu poolisii keessas waan kana milkeessuudhaa fi waan nuti gochuudhaa qabnu waraan bilisummaa Oromoo caqasu qajeelfamarraa haalan hunda kana iyyuu humna PP keessa jiru, humna uummata keessa jiru, humna diaasporaa keessa jiru, waraan bilisummaa Oromoo qarree qeerroo hunda kana walitti qindeessee oofee Oromoo humnatti jijjiiruu fi humna of ittisee biyya bilisoomsee naannoo sanallee bilisoomsee haqnii fi nagaan akka dhufu gochuudhaaf haamilee guddaa kan itti qabu waraan bilisummaa Oromoo. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti gara sanatti jijjiiramuu fi qindoomina guddaa isa gaafatu sana itti karoorfateetti deemuu jira jechuudha waraan bilisummaa Oromoo. Hayyee meegaa xumuraa irratti immoo ammaan dura akkuma beekamu qabsoo uummanni Oromoo taasisaa ture keessatti dogoggoroonni gurguddaanis ta'e xixiqqaan osoo beekamus osoo hin beekamiinis kan dogoggorameeni keessumattuu hoogganoota qabsichaati kanneen jedhamanii dogoggoroonni uumaman gaaga'umsa guddaa fidaniitii jiru. Mee isa kanaan boodaatti immoo dogoggora darbeerraatii barachuun akka danda'amutti dhaloonni inni ammaa kuni gahee akkamiidhaa ba'achuudhaa qaba qabsoo isaa deebisee dogoggorri kaleessaa akka deebi'ee hin hubnetti maaltu irraa eegama jettu? Gaarii dhalaalee dhaloonni amma jiru seenaa darbeerratti hirkateeti ijaarama. Seenaan boonsaa hedduun qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kan dalagame jira. Ammoo akkuma tuu jettee dogoggorri siin jira. Kana calaluutu namatti jira. Akka gaariitti hubachuutu namatti jira. Bu'uurarraa gaaffiin saba kanaa maalidha? Gaaffii saba kanaa deebisuudhaaf immoo dhaloonni kun maal gochuututti jira. Haalli har'a keessa jirruu fi jaarraa 21ffaa bara digital world fi barri gaafa qabsoon bilisummaa Oromoo jalqabamte garaagarummaa guddaa qaba. Bara qabsoon bilisummaa Oromoo jalqabamte aniifate akkas wal agarree walitti haasa'uu hin dandeenyu jechuudha. Dhaamsuma gartee tokko dirree dhihaarraa dirree bahaatti yookiin dirree bahaarraa dirree dhihaa dhaqqabsiisuudhaa fi meebii waggaa tokko faa fudhachuu malaa. Haalli bara sanaaf bara ammaa kun jijjiirama. Quunnamtiin shaffisaa jira. Odeessi saffisaan hin deema. Egaa gaafa quunnamtiin saffisaa kun jiraatu bu'aas qaba, fafas qabaa jechuudha. Bu'aa fi fafa qabu jiru kana sirnaan hubachuu danda'utu namatti. Odeeffannoon dogoggoraa mataa dhaloota keessa seenu cubbuu dhalchuu danda'a. Dogoggora dabalataa irra deebi'ee namni dogoggora hojjechuu danda'a. Odeeffannoo gaafa gartee walitti qabatu qaama gartee odeeffannoo sana dhugaadhaan isaaf kennu sana sirnaan hubachuu danda'ututti jira. Odeeffannoo sana xiinxaluututti jira. Madaaluu danda'ututti jira. Bu'uura lafa kaa'achuu danda'ututti jira. Amma beekta akkaataan waraanni bilisummaa Oromoo itti jiru kuni waan hedduu nama barsiisa. Dhaloonni of danda'ee qixni siyaasaa isa baasu maal akka ta'e hubatee wal hoogganuu eegaluun kuni waan salphaa miti. Haallan darban, haallan qabsoon bilisummaa Oromoo hirkattummaa halagaa jala turte keessa bilisa baaseera. Beekta waraanni bilisummaa Oromoo har'a dirree jiru. Beekta qaamota mootummaa ofiin jedhanii yookiin immoo biyyoota ollaa jijjiiran kanarratti hirkachuun suni guddoo nu miidheera. Ofii keenyaan waa gochuu dandeenya isa jedhu sana beekuu danda'u, waa kalaquu ni dandeenya. Rakkoolee jiran hundayyuu furuu ni dandeenya. Mootummoota beektaa jiran quunnamne dantaa isaaniif dantaa keenya wal simsiisne bifa gartee hirkattummaa hin qabaanneen of dandahanii socho'uun akkaataatti dandahamu irratti waa ijaarrachuu jira jechuudha. Kanaaf dhaloonni kun
dhugaaf dhara hubateera. Akka gaariitti argeera. Dhaloonni kun waan arge kana taa'ee ilaaluutu itti hin jiru. Keessatti hirmaachuu danda'utu. Ammallee itti hirmaachaa jira. Yowwaa siyaasa keessatti hirmaachuu dhaabu. Yowwaa gartee waan dhimma biyya kee dhiistee ka ofii kee qofaa yaadu. Yookiin immoo qaamota yookiin namoota dhimma biyyaa dhiisanii dhimma dhuunfaa isaanii gaafa yaadanii halagaadhaaf ergamanii. Dhumni qabsoo kanaa yookiin immoo duubatti hafuun qabsoo kanaa gaaf sana eegalte. Ofittummaan namni ofiisaa qofaa ilaalee ofiisaa kursii gartee taayitaa aangoo wayii argachuudhaaf jecha qabsoo sabichaa irra ejjetee tattaafatu yoo ka jiraatu taate adda baafatee lakki dhaabbadhu jechuu danda'utu jira. Waan hojjechuuf waan gartee waan hojjechuu danda'uuf waan hojjechuu hin dandeenye ka qalbiinsaa itti himtu ofirratti amanuudhaan xiinxalee ofiisaa murtii fudhachuu deemuutu itti jira jechuudha. Qabsoo keessaa waan bu'uura isaaf ta'an waan gartee waan jajjaboo waan irratti of ijaaru hedduu qaba jechuudha. Gootoowwan hedduu qaba. Isaaniin kabajuu, ulfeessuu, of dura ilaaluun akkuma jiru ta'ee waan yeroo sana gartee tolfame caalaatti haala hammayyaa har'a keessa jiramuuni akkamiin of dura tarkaanfachiisuu hin danda'a jedhee ilaaluu danda'u. Odeeffannoon amma jiruu fi digital world yookiin immoo addunyaan amma gartee kompiitaraan teeknooloojiidhaan deeggaramtu kuni yoo itti dhimma bahee baay'ina isaa waliin Oromoon mirga isaa kabachiifachuu ni danda'a akka walootti. Akka nam tokko tokkoottis Oromoon dhaloonni har'a jiru mirga isaa kabachiifachuu danda'u. Akka nam tokkotti yowwaa halagaan isa arrabsu calliseetti dhiisuun ittiin jiru jechuudha. Yowwaa humnaan itti dhufu ofirraa deebisuu danda'u. Of bilisoomsuutu namatti jira. Nam tokko tokkoonsaa of bilisoomsuu danda'u sarmuu diduutu itti jira. Hidhamuu danda'a, miidhamuu danda'a garuu boodarra akka walootti akka Oromootti kan nu kabachiisuu danda'u. Oromoon yoo tuqame naman dhiisu saayikooloojii jedhu sana ijaarrachuu danda'utu itti jira. Garuu rukutamtee, hacuucamtee, callistee mataa qabattee jiraatta yoo taate isaan yoo reebamanii yoomaan godhan isa jedhu sun halagaan gaafa sana hubachaa deemu Oromootti qabachuuf deemaa jiru. Haaloo qabachuu danda'utu itti jira Oromoon. Hin irraanfatu isaanii yoo amma fedheen miidhamanii boru hin dagatu saayikooloojiin jedhu jira. Oromoon dagachuun hin jiru jechuudha. Waan seenaasaa bara 100 durii, bara 500 durii, bara 5 durii, bara 10 durii, bara 2, 3 durii hunda kana walitti kompaayil godhatee beekumsa itti masakamu sana yoo hin qabaanne sababa gartee namni tokko afaan mi'aayee itti haasa'ee qofa isa jala deema taanaan hin taatu. Sun beekumsa ta'uu hin dandeessu. Opinion yookiin immoo just yaaduma nam tokkoon oofamuu otoo hin taane seenaan koo maal fakkaata? Baroottan darban kana keessa maaltu ta'e? Maaltu hamtuun raawwate? Akka hawaasaatti waan konkriit ta'e gadaan maal fakkaata? Isa jedhurraa kaasee haga har'aatti waan darban hunda kana paatarnoota ilaalee waan na baasa jedhu lafa kaawwatee piriinsippilii sanaaf wareega barbaachisu baasee qabsoo bilisummaa amma gaggeeffamaa jirtu kana fiixa baasuun dirqama sana booda immoo qananiidhaanii dhaloonni dhufu akka jiraatu haala yookiin siistam nama hunda wal qixxeessee ilaalu, wal qixxeessee tajaajilu, ka ofittummaa irratti hundaa'e otoo hin taane waliif yaaduu irratti, obbolummaa irratti ka hundaa'e, ka bilisummaa nama hunda wal qixa kabajuu, diriirfachuu irratti fuulleffatee hojjechuu danda'u jira. Kanaaf tokko dhaloonni haqa jirtu lafarra jirtu sana beekuu hubachuu, beekumsa isaa edda sirnaan hubatee booda akkaataa furmaatatti godhu lafa kaawwachuu, naamusaan socho'u. Sana booda dhumarratti haqaa fi dimokiraasii fi bilisummaa fiduun dirqama isaati. Yoo sun hin jiraanne dhaloonni dhufu akkuma ammaa lola maraan martoo lolaa keessa jiraachuu deemaa jechuudha. Akkasuma hin taane gaafatama guddaa turre jira. Siyaasa keessatti hirmaatanii beekanii waan beekan sana immoo akka hojiitti hiikamu tattaafachuun dirqama dhalootaati jechuudha.
Hayyee gama kootiin gaaffii nan qabu xumureen jira yaadni hafe yookiis immoo dhaamsi hafe yoo jiraateef carraa. Gaariidha. Egaa waa hedduullee egaa na gaafattee waan jiru dubbadhe amma haalli impaayerittiin keessa jirtu kuni baay'ee hamaa. Walii ibsineerra dhugaa dubbachuudhaa fi qaamni hunduu lolaaf wal qopheessu jira. Mootummaan jira jechuu hin dandeenyu. Naannootti Tigraay biyya of dandeessedha. Qaama Itoophiyaati jechuun nama dhibaarratti. Naannoon Amaaraa gandatti namuu hidhatee jira. To'annoo qawwee mootummaan harkaa hin qabu. Oromiyaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo bakki inni dhuunfatee jiru relatively gaarii. Oromoo ittisuu danda'a. Bakki kaan garuu mootummaan biltsiginnaa yookiin PP jedhamu kuni anytime jiguu danda'a, kufuu danda'a. Gaafa sun ta'ee sirna dhablummaan gaafa dhalatu uummanni kun wal ittisuu danda'utu itti jira. Balaa itti dhufaa jiru kana of ittisuuf waan gochuu qabutu itti jira jechuudha. Of ijaaruu danda'utu itti jira. Wal ijaaruu danda'utu itti jira. Warri gartee biltsiginnaa keessa jiran poolisii fi humna waraanaa keessa jiran hundi kunu aantummaa uummata isaanii mul'isuu danda'utu itti jira. Humna alarraa itti dhufaa jiru kana yoo uummata isaanii waliin wal ta'anii hin ittisne uummata isaanii irratti dhukaasu yoo ta'e Oromoof Oromoon gidduutti yoo lolli kataatu taate Oromoon cabuuf deemaa jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo qaama gidduu galeessa ta'ee waan hunda kana qindeessuu akka danda'utti akka mataa qabsichaatti lakkaa'anii fudhatanii uummanni kun akka ittifamuu fi uummannis waraana bilisummaa Oromoof deeggarsa gochuu qabu akka jabeessee itti. Warri PP keessa jiraatanii PPdhaa fi amanamanii yookiin immoo PP sanarraa qajeelfama fudhatanii uummatatti dhukaasanis sana dhaabanii diina alarraa itti dhufu sana akka ilaallatan. Kanammoo walitti qindeeffatanii uummanni kun gaafa waan hamtuu rakkoon gaafa dhuftu sadarkaa of ittisuu akka danda'utti wal qopheessuun barbaachisaa akka ta'e Oromoon marti afaan tokkoon dubbachuu danda'utu itti jira. Waan hamtuu balaan dhufuuf deemtu kun maalirraa dhufti? Namuu akka sabaatti wal ijaaree walitti duulee wal rukuchuuf deema. Kanaaf Oromoon akka sabaatti of qopheessuu, wal qopheessuu, hamtuun akka hin geenye of ittisuu, wal ittisuu danda'uu qabaa ishee jettu dhaamuun barbaada. Fayyaa ta'e ulfaadha. Hayyee daawwattootaa fi hordoftoota Keelloo Miidiyaa gorsaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa waliin turtii taasisnee kana gammaatii qophiileen Keelloo kan itti fufan ta'uu nagaatti.